biraan jirtu rakkoo dheebuu nurra jira. Halkan yaa'anii irra bulla. Ilaa hanga ijoolleen tamaariillee hanga quraana dhabdu takkatti rakkoo gurguddoo bishaan nurra jiran. Bishaan nuu baaniitis hin jiranii guyya tokkollee kan boombaallee nuu godhanii nuu baasanillee hin qabne. Waan naannoo teenya tana rakkina guddaa nurra jira barana keessaa'uu amata kutee kana rakkoo nu qabdeeti namni 50 garaa yaasee mootummaallee akka bahee ilaalanii nama keenya akka humman bahanii haakimanii bishaanillee maraaranilleedha. Akkasiin bishaan kana waan inni wasa kaa'eef isiniif baafna jedhanii achimaa isaa waan hin baafne ilaamalleetti rakkoo gurguddootu kana nurra jira jennan manati. Rakkoo tana eegale ga'anis asuma keessatti hin dhaladhee guddate waan ta'eef jecha abbootii keenyarraa kan nu dabre. Waan kana nama gaafatu dhabame moo araddaadhaa ta'ee qaama mootummaa haaslu hoggizee sabsabaadha jedhan irratti waan kana gaafiin kaafne takkaan gaafatanne. Gaafanne numa dabarsina waa lafuma walleen kaa'amti rakkoon takkaan nurraan hin qabne tan bishaaniitu. Bishaan silaa lafa gartee isaan jijjiiranillee silaa nuu baafame dhugaadha akka jallisiitti fi akka gartee lafa kana qotamee gartee lulaadhaan akka fayyadamnullee silaa nirkanna. Amma rakkoon gurguddoota bishaaniitu nurra jirti. Namni gartee bishaan bika jiran yoo qotanii baasan shunkurtaa dhaabbata dinnicha baafata rakkoo hongee tanillee dandamatanii taana silaa. Rakkoo gurguddoo nurra jiran. Egaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya araddaan lammii odaa mirgaa akka duraanuu feesbuuk waa hundarrattuu karaa sooshaal miidiyaatiin himnee jirrutti lafa dachii walqixxeessuudha dachii misoomaafillee mujjeetuudha. Dachiin isiidhaa dachii kunoo kana fakkaattu dachii osoo namni jallisiidhaa fi kana hunda wajjin itti dalaguu danda'anii dachii uummanni hawaasni lagoo odaa mirgaa kun rakkoo biraa himatu miti. Hanqina sababa bishaan hanqina dhabuutiin boolla ammaan tana nuti kaafnee dhufne tana kunoo ganda jahaatu itti fayyadama gandi jahan asirraa achi mul'atu kun hundinuu boolla tana keessaa kan fayyadamuu jechuudha. Boolla kana keessaa adeeroon keenya kan bira dhaabbatu kun ganda waareeti isni kun isaan kanarraa tokko as keessa fayyadamuurraahi rakkoo isaa akkana jedhee akka manuu hime kanatti wanti godhee jiruuf isin qaamni dhimmi ilaallatu waan kana furmaata akka isin dhibootan kabajaadhaan isin gaafanna. Waliin itti ta'u bishaan dhugaa baay'inaan harootti keessaa akka ala godaa mirgaa bishaan baay'inaan guddaa harootti jira. Bishaan guddaa harootti jiru kana gaasoo maashinitti dhufee baase rakkoo inuu mootummaa garuu addunyaa guddina bishaaniitiin akka bishaaniitiin. Sababni humna namaa bira kutee waan jiru jecha mootummaan qaama bishaanii makiinaa maashinitti fidee baasee bishaan kana gartee hojiirra nu oolche kuduraa adda addaa vajiteebil yookaan waan jaamu kana walii galaatti fayyadamnee mootummaallee fira danda'e jechuudha. Rakkoo guddaa akka walii galaatti gammoojjii saaxilamuudhaaf qophaa'ee jiru. Guddaa rakkoo bishaanii kana boobii midhaan nyaataatiif hir'ina guddaa kan fidaa jiru boobii midhaan bishaaniitti dhugaatiifis koleeraa adda addaatii fi waa'ee garaa kaasaatiif gosa guddaa nurra gahaa jiru jecha mootummaan akka gartee hayyama gaariitiin karaas gartee iskaatarratti baasee bishaan kana bakka jirutti minnintee ilaalee nu baasuuf hayyama mootummaa qabachuudhaaf qophiirra jira jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya rakkoon lagoo odaa mirgaa takka lama sadii jedhamtee waan himamtee dhuftu miti. Laynii odaadhaa fageenyaan Diredawaa irraa magaalaa Diredawaa guddittii irraa kiiloomeetira 17 irratti kan argamu funyaan magaalaa jala jirti. Haa ta'u malee waan silaa araddaan magaalaa jala jirtu takka arkachuu qabdu arkachuu hin dandeenye. Sababa karaa jira rakkoo karaatu jira rakkoo ifaatu jira. Kanaa wajji wal qabatee hawaasni ta'e ifaatii fi karaa suuta haja'uudhaan ammatti wanti nuti nu barbaachisu bishaanii kan jechaa jiru. Ammallee rakkoo karaatillee maal akka isaanirra geemee isaanumarraa dhageenya rakkoo karaa waan jiru. Rakkoo karaatiin nuti durirraa kaasee hanga ammaatti iyyannaa waraqaa dabdaabbee erginee gara mootummaa iyyannaa galchaa jirra. Iyyannaan nuti galchinu hojiin oolutti hin jirtu. Dhimma irra kan ka'e karaan guyyaa meeqa sira amma karaan asitti dhaabamee achi booda ifa rakkoo karaa akka jee formaata filatamaa mootummaan iyyannaa itti galchu malee formaata nu kan namooti hin jiru. Rakkoo karaa guddoo baay'inaan karaa kan guddaa silaa shaayii galaana baay'ataa. Silaa karaa irraa jijjiiree mootummaan karaa qal'aa bishaan asitti karaa sakamtaadhaan baasee nu fidus ijjannaatti galchina ijjannaa formaata deebiin kan namatti hin jirtu jedhaan qarraatti. Amma achirratti karaa wal qabsee bishaanii wal qabsee inni ture haati wajjin hongee guddoo nurra dhagamtee jira jechuudha. Formaata ilaalachuutti jiru har'a akka jee formaata akka nu godhamu gabaasa gara mootummaa galchee haa qophii jechuudha. Uummata keenya kan gandaa addaa lagoo odaa mirgaa irraa gandaa haroolee keessatti argamu wajjin kan goone kana fakkaata. Akkasuma nu faana bu'aa kaanillee isiniif dhiyeessinaa waliin akkasii qaamni dhimmi ilaallatu waan kanaa hatattamaan akka furmaata itti godhu kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna nuti gama keenyaan hawaasni gaaffii isaanii kan waa jechuudha.
Galatoomaa.